welcome jaalallo. Baga nagaan dhuftani. Mee share waliif godhame. Isa deemaa jirra, haram deemaa jirra. Maali wanni biyya sanitti deemaa jiru? Irraa wal gaafannaa akka seentaniin isin hundi share waliif godha. Namni akkam taana jee akka ta'u hundabu share waliif godhame. Rakkoon hawaasaa tuni waggaa 8 guutuu furmaata arkachuu diddee. Warri silaa waggaa 8 guutuu biyyattii tana bulchaa jiru hawaasa kana dagatee. Hawaasni kun rakkoo jireenyaa dandahee gadadoo raafama gibira mootummaa taaskii milishaa waraana waan hunda dandahee lubbuudhaan jiraachuu dadhabe qe'ee isaa irratti. Waan kana namoonni hundinuu ijaan laalanii argan. Share waliif godhame. Mootummaa Oromooti jettan kana gaa waggaa 8 guutuu agartanii. Wanni na dhibe Ustaal Kaamil Shamsuutii fi Raayyaa Abbaa Mancaafaan haguma duraan ummata kana gargaaranillee shayxaantichaatu addaan facaasee na fakkaata. Qabeenyuma silaa ummata biyya Arabaa ummata biyya alaa jirurraa yeroo takka dhufanii daakuu fi wantoota garagaraa geessanii wal jaaranii ummata kana gartee mootummaa kana jalatti deeggaruudhaaf godhanis mootummaa kana addaan facaase. Nama ummata deeggaruu hin fedhu waan ta'eef, nama hawaasa kana utubee dhaabuu hin fedhu, nama hawaasa kanaaf dubbatu hin fedhu. Sheekhaas ta'e shayxaana, kaabinees ta'e kaadiree, hogganaas ta'e gaxaana aangoo ittiin dhiisu ni ari'a. Dhuguma rabbitti makiinaa ummata kanaaf bishaan baafna jaanii matoorri Kaamil Shamsuufaan bitan san hundi karam kutee. Mootummaan gagaraatti jabaate warri ummata kanaaf garaa laafoo maaliif callisa filate? Warri wayyaanee jalatti takkaa sodaatee hin beekne amma maali wanni isaan sodaachise? Waan ja'amurraa hawaasni noo akkamitti ilaalaa jira? Sheekotiin gurguddootoo Shee Amiin Ibroo faanoo hawaasni isaan bulchaa jiran kun maal keessa jira? Hawaasni isaan yaa'anii moosi daawaa dhiisan biyya keessa deemanii himuu dhiisan biyya alaa malee akkasiisi? Hawaasuma kanaa hukuman qabanii? Maaliif wal guurratanii rakkoota namootummatti dhaqanii nurraa dhaabsisin jenneen? Yoon inni nageenya ummata kanaa eeguu hin dandeenye mootummaan kuni ol baatanii faarsuun maaliif barbaachisere? Yookaan aangoo gandhiisuu dabar ga'umsa gahaa biyyatti bulchan yoon qabnu dandeettii cimaa yoon qaban hawaasa kana addaan eegee nageenya isaanii buusee karaa misooma irratti bobbaasuu yoon dandeenye abbaan ilmaan isaarraa bineensa eeguu hin dandeenye faayidaan qabu. Mootummaa maaliif qoma? Abbaa biraa qomannaare. Ay faarsee bulla mootummaa maa qoman? Eenyu qomatta duba yoo mootummaan qoman? Eenyu qomatta moo garaa guuttattanii mootummaa maa qomannaa? Mootummaa jechuun kun faarsee bulaa kanaaf galeesi? Warra garaaf jiraatu warra faarsee jiraatu kanaaf galee mootummaa jechi mootummaa jaamu kun maal jechuu? Isaatu ol bee yoo tokkummaan qabaanne humaa fiduu dandeessanii jaabar. Tokkummaa ka fidu mootummaa dhaabar. Raafiseera ka kabachiisu mootummaa dhaabar. Maaliif hawaasni taaskii kafala? Maaliif hawaasni gibiraa fi qaraxa kafala? Yoo mootummaan eegsisuu hin dandeenye. Maaliif hawaasni qabeenyi biyyattiidhaa waraanaa fi poolisii maaliif damoosa nyaatti?
kaabinee fi kaadireen maaliif hawaasa saamtiree yoo nageenya hawaasaa eeguu hin dandeenye? Maal jechuu? Maal jechuudha? Lekcharoota biyya san keessa jiran, shekkotii qeensotiin biyya san keessa jirtu, haga yoom garaa isaaniitiif imaamata bareedaa bitatanii Jimmaarraa gartee Ubraa fi Makkaa Madiinaa deemanii jiraatan osoo hawaasni akkana keessa jiru, osoo rakkoon guddoon tun jirtuuti. Akkam jennee dubbanname. Yeroo ammaan tanaa haala deemaa jiru kana keessatti hojjetaan mootummaa jiruu isaa dadhabee gibira mootummaa kafalaa, ilmaan isaa qallabuu dadhabee gibira waraanaa kafalaa, ilmaan isaa qallabuu dadhabee jaaketa milishaa je'ee bitaa nagaya yeroo dhabu. Wanni kana caalaa nama gaddisiisu hin jiru. Wanti kana caalaa nama gaddisiisu hin jiru. Ilmaan Oromoodhaa kun maal keessa akka jiran, akkamitti akka jiran, biyyattiin karamitti akka deemaa jirtu, hawaasa kana burjaajeessuudhaaf, rakkoo tana akka namni hin kaafne burjaajeessuudhaaf obsaadhaa ni ceenaa kara badhaadhinaa ceenaa. Arra agabuu bulaa, arra faca'aa, arra gandaa fi gosaan wal nyaadhaa, arraan tana gartee rakkoolee walii hin furinaa, kaabineen kaadireen garaa keessan guuttadhaa, hawaasa abbaa feetan ajjeessaa, sheekkotiin tujjaarotiin abbaa feete muuddee, abbaa feete gartee mootummatti irkattee mana hidha darbaa, biyya dhugaa dhabdee lafa isaanii dhabanii, lafa abbaan isaanii itti dhiise mana isaanii irra diigaa, hawaasa kana gidiraa hamaa kana keessa galchaa mootummaa naa jettaani. Kami mootummaan eessa jira? Mootummaa jechuun maal jechuu? Dhaamsi kiyya warreen mootummaa kuufe kanarratti irkattanii rakkoo hawaasaa dhoysitan, warreen mootummaa kanarraa bocola arraabdanii garaa keessan guutattanii lafuma ummata kanaa saamtanii mana irra jaarrattanii mana keessa meeshaa miliyeenaan itti neeytanii osoo namni waan nyaatee kutatu dhabee jiru, osoo namni waan nyaatee kutatu dhabee jiru, osoo namni akkuma walirra jiru wal miidhaa jiru, akkuma walirra jiru sadarkaa gadiirraa ka'e hanga gubbatti osoo namni wal miidhaa jiru, mootummaan kun mootummaan ati jettu kun mootummaa kami? Shamarran lafatti nafne, dhiirti lafatti nafne, barattoonni silaa akka jiraniin maraataniiti wanna guuraa jiran, waraqaa karaarra deemanii guuraa jiran. Maali mootummaan kun maali? Rakkoon isaa, rakkoon hawaasa Oromoo kanarraa qabu maali? Sheekkotiin rakkoo maaliiti irraa qabdi? Hawaasa kanarraa. Hawaasa kamiif baratte? Hawaasa kamiif qaraate? Magaala galtee sheekkotii mootummaa faarsuudha? Magaala galtee mootummaa hawaasa kanarratti faarsuudha? Qabeenya mootummaan siibane walii guurtee makiinaa walii bituudha? Qabeenya ummataa saamtee oliif gad deemtee guyyaa takka wal guurratanii mootummaa kanaan ummata kanaaf nagaa buusi maan jenneen? Kaadiree tana ummata kanarraa dhoorka maan jenneen? Imaamata marattanii olii gaduu yaatanii bakka daawwaa himtan hundatti akka waan nama paartii mormituu ta'etti mootummaa faarsitan. Kaabinee ta'uu keessan isin hin beekne. Amantii teenyaaf mootummaan kun akkana godhe, mootummaan amantii teetiif waan takka hin goone. Dhiiga qeeroo kumaatamaatiitu irratti dhangale. Dhiiga ijoollee ispaaltii tana kaffaalofaa miilatti dhabe. Ati har'a imaamata marattee akkana daawwaa himtu. Kiristaana ijoollee boolla irreechetti murruqitite. Waan takka Abiyyi amantiidhaaf hin goone. Waan amantii godhe malee Abiyyi waan takka amantiif hin goone. Dhiiraatiitu murruqitite. Dubartii teenya miilatti dhabee mana tattaa'uuf jira.
Goototaatuutu asiin isin ga'e. Waaqeffatan jenne kiristaanan jenne. Ilmaan Oromoo irreecha murruqitti ta'aniiti akka har'aati imaamata adii uffattee deemtu si godhan malee Abiyyii miti. Qeyroo jirtu jirraa goggoyduu jettaniiti jecha Haacaaluu hunda bishaan buuftanii. Jirraa goggoyduu irraa jiiftanii duuba bada miskiin. Miskiina jettan nurra qallattan. Irraa jiiftanii qeyroo irraa jiiftanii jirraa goggoyduu san irraa jiiftanii. Jirraa goggoyduu san hawaasa irraa jiiftanii. Boo beekaa cal jennee mee afichoo jennee tatteenyaa bar. Hai. Qeyroo jirtu jirraa goggoyduu miskiin. Irraa jiiftanii duuba maal goota waggaa 8tiif gidiraa hamaadha hawaasni kun arkaa jira. Maal gootan guyyaa takka dubbattanii fi beeytanii mootummaa kana duratti hawaasa qabu malee. Wal guurrattanii rakkoo tana milishaa kana mootummaadhaan irraa dhorki maan jenneen. Kooliidera nuuf faarsita. Kooliiderri taaskii ummataati bar. Baankii ummataati bar. Maallaqa ummataati bar. Yoo kooliideran daleeyne mootummaa jam maaliif jaam? Yoo magaalaan bareechine mootummaa maaliif jaam? Osoo beenyaan kafalle ani hin dalagu san. Mana namaa dhiigee baankii yoon harka jiraate ani hin dalagu. Maaddisa tokko qofa barbaachisaa bar. Lubbuu namaa harreerra fe'amtu. Lubbuu daa'imaa tajuutu. Lubbuu dubartiidhaa hoggana duratti rasaasa 3 mataadhaanii facaasan. Osoo lakkuu garaa qabdu guyyaa tokko hin dubbanne. Nuufis hin dubbatin, nurrattis hin dubbatin, hawaasaafis hin dubbatin, mootummaas hawaasa irratti hin faarsin. Waan nyaattu nyaadhu calja'i. Maali dhugaa Oromoo wanni isin dhoysu? Salfii qabattaniiti bare eenyu har'a waaqallee laaluu turtanii bar dheengadda har'aan tana tikeeta xayyaaraa malee deemtan. Daawwaa godhuufis xayyaara barbaaddan akka mootummatti xayyaara kaafachuu. Alhamdulillah jaa. Qeyroo galatoonfadha. Qabri isaanii dhaqaatii haxaawa. Qeyroo haftees jabeeffadha. Obboleettii teenya miskiintitti magartuu laal. Miila itti dhabdee ispaaltii irratti gizeessan isin masgida keessatti darasaa keessa dhokattanii beek. Gaafa isin gabbaatu san masgida keessa dhokachuu jirtanii barse. Arra miila itti dhabdeeti mana keessatti ol deebitee teesse. Warri awwadaa jiru qoftiin miliyoona godhuu danda'a michi yoo san. Ka carraaqatus ka dalagatus dhiiga qeyrootiin as ga'e bar. Dhiiga qeyrootiin as ga'e bar. Itti himaa ni beeyna isaan warri sheekotii darasootii duraan ganda keessa deemtee dubbattu hunda. Warra jumaa dubbatu dhiiga namaatiin dubbatu hawaasa kana dhalootaaf hin dubbatan. Namni tokko yoo tuqame gabbaanii iyyuu deeman mootummaa kana yoo tuqxe mootummaa keenya siin jaan. Haalli amma keessa jirru kun ammoo bareechee tolchee ni jijjiirama. Ummataas rakkoo tana irraa numa dabarsa uummanninis. Hammaatanis toltanis dantaatee isaniif garuu gabbaatanii mootummaa kana nurratti na baarina galatooma ulfaadhaa horaa bula.